لما تدبي سيفين أباتين جت في النوم ربي رام رامي رام رامي سيفين أباتين أكرين جنة رام رامي إنه يتعبك بقر رام رامي أما نمت تكون إيه دايما وتو قدير أفتارو أبان دايما متى ساعة إيه الرام ريكا هاي بي إثيوبيا رام رامي رام يتعبات أكتر رامرود ورا دائما سكايان ورا دبرتي سكايان كان مراني تكنودم يا رب أكتر مرتي سرّا بقر رامي دوغا بقى مري أبان سندير أبا يجون كنا أبا قافتيكي أبا يجون gochana katta garsiisu seenaa hojjete abbaan kun amma himmureerra himmurame lammata siin dhaabatiin akkana jennu yeeta abbaatu akkasi baqa dhugaa akkasi jechuudha baqa nu gammachiisanii baqa dhugaa gisee tokko tokko jechuudha akkasitti muranii nu agarsiisuun isaaniitu gammachuu guddaa nutti dhaga'ama gisee tokko tokko jechuudha dhiira baqa dhugaa rabbi jechuudha maaliif daa'ima kichuu saqaayyaan dubartoota saqaayyaan akkasitti kun yoo akkas godhani ammaan booda hunduyyuu bakka san qaqqabataa jechuudha akkasi boodee dhugaa goota rabbi namticha kana rabbi aangoo wayii kennanii fi dhugaa rabbi akkasitti kun nu agarsiisa jechuudha ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ana politik keessa nagaa gootuun qaba galata waaqayyo isin jecha egaa warroon chaanala kiyyaa faarfattoota subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a warra taartan galtuu malfaadhaa egaa akka hordoftoota akkuma viidiyoo ganni agartanitti namtichi tokko walaayittaa keessatti jechuudha oduu daa'ima xiqqoo gudeedaa jiru abbaatti dhufee dhahee saniin booda immoo qaama saalaa isaarraa muree jechuudha jennaadha abbaan kun dhugaas hin jedhe jagnaa gootaa jechuudha baga muree ishii baga mure maaliif du'a daa'ima isaa alfateera jechuudha irraa bararfateera jechuudha dhugaa rabbii xiqqishuma ani warrumti dhiiraa kun qoy yoo isin daa'imatti zaqqii hiikkattan kana xiqqiyuu ishii sammuun keessanii yaadu akkasi baqa ammaan booda laa wal jettanii dubartii kana cinaacha ofiin hin laaltan akkana wal jettanii dubartii wargartanii jiga qabattanii deemtanii jechuudha sammata daa'ima isii dubartii jabduudha jechuudha si jammar maal jettanii tuma zaqqeetti hiikkattu daa'ima xiqqishuu ilmoo teetitti maal jettee zaqqii hiikkattaati akkam jaarsallee ta'in ta'uu jarjanni namni guddates guddina hin qabu ijoollee fedhimti dhiiraa kun guddinaaf xiqqina sin hin qabu namni dulloome namni waggaa 60 kun namni waggaa 50 kun yoo daa'ima xiqqoo sanarraa maraatu maal jedhama moo dhiiga daa'imaa dhugduu dhiiga daa'imaa kana yoo baastanii lubbuu ishii baastanii ishii dhugdu moo akkasi lamaan nyaamu baga irraa murte dhugaa bakka amma seenaa ajaa'ibaatti hojjetame jechuudha Itoophiyaa keessatti seenaa ajaa'ibaa tokkotu hojjetame seenaa ajaa'ibaatti hojjetame kaa Itoophiyaatti biyya keenya isaaniitti seenaan hojjetamaa jira dalagamaa jira amma bakka jammaree jira jechuudha kanaan booda warri dhiirraa amma dubartittu haadha manaatti dhiyaachuu amma sodaatanii halkanii guyyaa zakkiitti godhadhaa sirriitti qolfiitti godhadhaa qollofadhaatii deema ammaan booda jechuudha sirriitti qollofadhaa ishee inni akkasiin jedha hordoftoota kiyya dhugaa rabbii jechuudha bakka irraa mure gisee tokko tokko akkasitti muranii agarsiisuun bareedudha silaa oduu waan waa godhamee argamuuti namni sanaan booda illee sodaata waan ta'eef daa'imatti akkasitti guduudeetti fiigu jechuudha kan biraa miti bar kanuma daa'ima gudeeddan kana namaarsi jabaa akka feetanii gootan dubartii jabduudha akka barbaaddu gooti garuu immoo daa'ima xixiqqishuu tanama akka ummatti zaqqeeti si hiikata obboleessa yaa nama yaa ilma nama taate akkamitti bineensa seete moo ilma namaa daa'ima xiqqooshuu tana malee akkasii lamaan nyaa'um ka ammaan booda ijatti si biqilaa mate ijatti laayivii dabarsuuf qabdaa mate yoo as nyaata si argatte ammaan booda yoo qoonqumatee guuttachuu ta'e malee ammaan fedheen guutan kan hin jiru akka taate ta'e kun immoo goota namtichi kun gisee tokko aangoo gallakkisanii fi biyya bulchee dhukkee irraa kaasa laal warra dubartii mirga dubartiin innama inni nuu eega jechuudha goobas nu inuu taateerta jaarsi kun nuu ta'ee jira dhugaanummaa kan irraa mure kun nuu ta'ee jira nuu ta'ee hin deeggara ani kan mure kanan deeggara sirrittiin tolche maal inni zaqqii dama guddaa ta'e daa'imatti hiikkatuun daa'ima gudeeduudhaaf lubbuu baasuudha gudeeduu jechuun lubbuu baasuudha jechuudha bara daa'ima xiqqoon gudeedamte jechuun duute jechuudha kanaaf maal du'atti namni maakkas gootee jedhan jira bagarraa murtee
irraa muruun qofaa miti lubbuu isaatu baastee waaqayyo cubbuu naa baasu malee bakka waan tokko soo ta'e jechuun walirraa barachaa deema ilmi namaa kun jechuudha. Walirraa barachaa deema maaliif walirraa gaafati namni sodhama amma bakka namticha karaa barate amma namni dubartootatti siquudhaan siqaa arga. Itti siqama dubartii jechuudha. Hojii keessan barbaadu dhiiraa waan isin dubartoota hin goone hin jirudha. Amma booda dubartii itti siqxanii wala daa'ima dhiisanii dubartiidhaa kana jettanii ilaaltan dabar daa'ima kuru xiqqeessuutan dhiisate jechuudha. Akkasii isiniin jedha. Kanaafiyyuu of qoxxabadhaa sirriitti isiniin jechuun jaaladha. Akkas ture warri oduuni kaleessa miidiyaarra fiigaa ture jechuudha. Akkasii isin jedhu hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtan ka'anii fi abdii sanillee akkasitti fataa zanaa jechaa jirra. Yaa ukaasamoon akka dhakaa ayyaana waan ta'eef kaanillee maal boqonnaa fudhannee dhimee abdii isaa kiyyoo wajjin fataa zanaa jechaa jirra jechuudha. Abdii isaati yoo wajjin fataa zanaa jenna jechuudha. Abdii isaa tan laqatti ishii nama dhungatti agartanii daa'ima meeqdee tokko tokko dassi nama jettee ishee akkasii isiniin jedha. Kanaafi yeroo tokko mana madaamii keessatti illee meeshaa shaashan baay'ina ijoollee maal kushiinuma arabaa keessa oolla ji'a tokkoof keessa ijechaa bulle kan ganama guyyaa jalqabnee ganama bari'uutti keessa ijechaa turra. Kanaaf ammoo shaashan baha jechaa jirra jechuudha. Abdii isaa geejjiniin walii gad deddeemnaa edda bashannanaa deemna akkuma argaa jirtan dhabaa halleffadhee ka'ee abdii isa uffasee ka'ee abdii sanis laal babbareeddee kaate jechuudha. Guddinaan jettii barri ajaa'iba qabdii bar daa'imtu tunillee isee tokko beerabbi akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kanaa dhakaarra wanti jiru jechuudha. Abdii isaan baay'ee isiniin jechaa jirti. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkasitti immoo nama salphisa waaqayyoon guyyaa tokko nama salphisaa saniin salphise namticha salphisee meeshaa isaa irraa morsiisee jechuudha. Kanaaf immoo of eeggannoo godhaa warri dhiiraa warri dubartii qabdanii bakkuma argatetti gudeeddanii fi warri jechuudha. Mirga dubartii mirga daa'immanii eeguu diddanii bakkuma argatetti gudeeddan of eeggannoo cimaa godhaa. Amma muruun itti hafufu muruun itti hafufu akkas bakka nu gammachiiste abbaa keenya isa nu gammachiiste akkas bakka irraa murtanii muruun itti fufa.